Galatuma, 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 Galatuma. عميلين وفتاتني عميلين وترتني نوتينا دبتني قالتو ما مرحبا واهلا وسهلا. طبتم ممشاكم وجئتم بلادكم ونقول لكم جزاكم الله تعالى في حركاتكم ومجيئكم وزيارتكم لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. an haadhuuf isiniin jennaa keessummoonni keenna kabakka adda addaarraa sababa gammachuu obboleessa keenna daa'ii ka eegasanii jiruun isaa diinii fi khidmaa islaamaa taate jecha rabbii ka mirkaneesse qul inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin nama jedhee kaleessa kaayyeffatee karoorfatee bahe xaalibu ridallah gammachuu guyyaa irraa guyyaa isaa kana ni qoodamna jettanii hojii keessan hunda dhiiftanii nama hojii mataa isaa qaba sochootanii kaatanii finfinne irraa dhuftan obboleeyyan teenna qaaliin namni ni qabna jennee abdiin ummata Oromoo abdiin ummata Islaamaa abdiin diin kana abdiin ulamaa'ota keenna kaatanii biyyoota adda addaa dhuftan beeytaatu akka rabbi si fideen beeyta akkasuma rabbi oli si haa fuudhu warra waan kanaaf dhuftan an haa dhufu isiniin jennee ربي والفودي قدسي أما اللي تاجكينا ربي سناقول إسن تاجكينا وري خدمة ديني حر طالب ريد الله نمني حر كونكولاتا إني دعوة نقول كونكولاتا إني واني قسني لبو في كنين قدو باهي كنا غرغارتني سوچوتني لدنابتني قاچنا تاتني حر آم بافتني أمتا كنان جيتني قمتشو سالي قودا مبتني ربي ولسنا فودو ربي سنها قمتشيسو أفان أمتا شاشمانيتين والفادا قلتوما وري طالبو ريد الله نوفي غرغارتني حر كونكولاتا اتنوبتني حر غاچنا نوتاتن ربي غاچنا كيساني سنياتا وزنين جنة obboleeyyan keenya bakka garagaraati biyyattii keessa argitanii Finfinneerraa Baaleerraa Hararirraa akkasuma mootu argitanii Arsii lamaanirraa guutuu biyyaa jechuun hin danda'amaa ka dhuftan baga guyyaa gammachuu kana argitanii simachuudhaaf guyyaa gammachuu ustaaza keenya ustaaz Xaalibuu Ridallah waliin gammaduuf bakka kanatti argamtan bakka kanatti argamne isiniin jedha. inni waa mara duragaa shukriidha rabbi galateeffatu konkolaataan ustaaz Xaalibuu yeroo dheeraaf yaadamillee bitamee bakka kana gahuun du'aanni keenya babbareedan bakka garagaraatti dhufanillee dhufanii as ga'uun hawaasni argitanii magaalaa Shaashamannee fi naannawa isii jirtanis haala kanaan qindooftanii bareedanii asitti argamuun waan guddaadha. gammachuu kanatu gammachuu keenya jechuudhaaf waan ta'eef jazaakumullahu khairan isiniin jenna. kanaaf inni dura shukriidha. rabbitu la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. yoonatti argitanii nagalateeffattan isinii dabala yoo kanatti kafartan taate mootu qabaan kiyya jajjaba je'eet rabbiin dubbata. shukriin adada isa galateeffataniin rabbiin ni'maa namaa kenne irratti ni'maa namaa dabalaa deema. kanaaf muxarrif nama jedhamu tokkotu maal jedhan seetan la'an ashkura rabbii kiyya galateeffadhee rabbiin waan qabu irratti naa dabalutu ana biratti jaalatama je'eetiniin dubbii ajaa'ibaa takka dubbat. akkasuma Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu maal jedhan فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. ربين قبرتش توكوان إساف كني دبلت إساكنو إراهن ديمو حقا قبرتش إساكنتي فتو رابط تجاني دبة كان شكري تبكى كان النقاي ربي قالتي فتو تبكى كان النقاي. أستاذ طالبون أمسا قدى أمسا دعوات karaa garagaraa irratti saa itti aanjan jirullee saa aanjan hin jirrellee saa naannoo konkolaataan deemanii hin jirullee kan jirrellee bakka miilan deemamullee bakka karaa biraatiin deemamullee deema nama saa ammaa kanas warra da'awaa keessatti qabsoo gugurdaa godhaa jiru keessa
nama tokko mee takbiiraa isaa maal jettaniin Allahu akbar Allahu akbar biyya keessa qofaa miti ustaaz Alibuu baay'ee walitti dhiheenna qabna maal jedhan as qofatti osoo hin ta'in akka Afrikaatitti wayta biyya alaa deemee biyya alaa keessa socho'ullee loqonni illee rabbiin laaffisee fi ingiliffii kunillee akkuma oromiffaatii fi akkuma amaariffaa jalaa deema waan ta'eef kanaaf carraa biyya alaa deeme keessattillee namoota 500tti dhihaatan karaa kufrii irraa islaamummaatti ayiseensisee jira maal jettanirre Allahu akbar Allahu akbar kanga kabarti keessanuu karaa yuutuubitiin karaa tiktookatiin karaa feesbuukatiin hagamtu guyyarraa guyyatti hiriyoota isaanii waliin ustaaza keenya ustaaza argitanii sheeka keenya sheek habiibi waliin hiriyoota isaanii biraa wajjin dalagaan dalagaa jiran dalagaa guddoodha kanaaf warragaa ammallee dalagaan tun amaanaa guddatu irra kaa'amee amaanaa guddatu irratti dabalamee warra amaanaa kana qabatee duratti deemu rabbi haa taasisu kanaaf shukriin waa mara irratti barbaachisaa nama tokkotu barattoota nama lama isaanii namni waan garii ni'mallee hin sehu bira taruu yaada beektanii qorsuma wayii nyaataniiti qorsuma nyaatan kana irratti mee rabbii keenya haa galateeffannuu jeeto jennaan tokko keessaa lak qorsoo nyaadhee rabbii kiyya iman galateeffanne jeen qorsoo irratti moo iman galateeffanne du'e argama malee jeen jennaani maal ta'e akkam yaade seetan inni akka inni itti fudhateef itti yaade yoo qorsoo nyaadhee qorsoo tanarratti alhamdulillah jedhee rabbiin shakkare hiyootee libbalaashinoo je jiruun nama du'e heddiyye maaliif jennaan la in shakartum la aziidannakum jechuu kan akka itti inni fahame waa wayii fayyadamtanii waa yoo ka fayyadamtanii rabbiin galateeffattan taate rabbi isinii dabala jechuu kana jireenni qorsomaan itti fufu la aziidannakumii kana qorsoma santu dabalama jechuu yaadeeti jechuu akkasimi dubbiin qorso irratti alhamdulillah jennaan kara shiroo bayya aynati akkasuma mootu duleeti maali qaywati jaaka akka amma speeshaalota amma jiru kanatti ol nama fida jechuu kanaaf warra ni'maa rabbi kenneef irratti galateeffannee rabbiin tolarraan tola dabaluuf rabbiin waa taasisu maasha Allah hawaasa keenya ulamaa'ota keenyaa fi hayyoota keenya manguddoo fi hawwan qeyroo fi qarree xiqqaa fi guddaa barataa barsiisaa sheekaa darasaa hunda namaas jirtanii sagantaa bareedduu tanarratti guyyaa bareedaa kana raga rabbii wal nu garsiise wal arguun hin goomtu hawaasa keenya ustaaza keenya kabajamaaf jaalatamaa daa'ii keenya nama akka saba keenyaattis akka biyya teenyaattis maqaa nu godhe ustaaz Alibuu Ridallaa nama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ijoollummaan beekumsa gara lachuu kanneefi biyya teenya keessatti qofa osoo hin taane akka Afrikaatti jijjiirama ajaa'ibaa agarsiisaa jiranidha. Nama kana makiinaan irra isaanii bitamuun gar tokkoon nuus gammachiisaa gar tokkoon wayis nama dhageemsiifti hanga irraa makiinaan irraa turuun gar tokkoon qalbii nama cabsiti arra immoo osoo lubbuun jiranii xabiyaa irraa nuti eega namni du'ee booda wal faarsuu namaas eeganni du'ee booda faarsuu beeyna malee osoo inni jiru gammachiisuu fi osoo inni jiru faarsuu fi waan silaa isaa ta'uu qabnuu fi isaa godhuu qabnu godhuu fi irratti hangina qabna osuma lubbuun jiranii hanganumaa hunda qabamtee wanni tun godhamuufiin nama gammachiisa. Akka silaa saba keenyaatti yookaan akka uummata keenyaatti uummata guddaa kana ta'uu keenyaa wajjin nu keessaa bahanii nama waan nuti hundi dalaguu qabnu kophaa isaanii yookaan saahiban isaanii hanga tokko wajjin dalagaa jiran ta'uu isaaniitii wajjin wanni sun akkana lafarra harkifattee as eeguun hanga guyyaa irraa turuun waan hedduu qalbii nama cabsuudha. Sagantaa buusii hawaasni keenya guutuun irratti hirmaatee hanga tokko isaaniif buusanii tokko isaan itti daatanii bitatan osoo hin taane abbuma qabeenyaa dhabame malee tumsilaawwan namni tokkoo fi lama walii daame osoo isaan quban qabne osoo isin kun guutuun quban qabne bitamtee mana dhuftee sapiraayis godhamuu qaban ture. Sheekha kanaaf yookaan ustaazicha Alibuu Ridallaa daa'ii keenya guddaa kanaaf miidiyaa gubbatti walii guuramee maallaqni hangi guurame sunuu gayaa ta'uu dinnaan isaan itti dabalatanii makiinaa bitatan kunis hooma hedduu nama dhageemudha. Silaarraa xiqqaata sagantaa irraa tana gubbatti maallaqni isaan itti da'anii makiinaan bitatan san kasaanii kiishatti deebi'ee fi uummanni bitanii fi kabiraa katti da'amee isaanii ittiin bitamtu jiraachuu qaba ture. Sagantaalee akkas taatu dhiibbaa godhaa turre taane na fakkaatti garuu ni eeyna gama boodaatti wanni jaanyoo jiraatti jenna. Alaa kulli haal akkanumaa wajjin dhiibannee bakka tana gahuun dhiibannee sadarkaa tana gahuun waan hedduu nama gammachiisuudha.
أستاذ طالبون دلقا بردو دلقا جرن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم دعوة حقيقة دبادا سن نمني تجرو يوجرات بيتين خيس إيسانين دعوان تنيا أمة مخينيا كمسلمارنا النويتي أمة مخينيا كإيمانا كبرنا النويتي نمني قافة دعوة قبه جرين يسا قوتما تيسي كيسابيه ديمي دعوة قدن أكما در برمت دعوة يوخون ديمي دين تجاجل خان دوبا إسا تجاجلن يوخون ديمي حواسا وانبين وابرسيسو خان أكني وابرسيسو ميلا إسامتيا بكا قبو قبوني سكين yoo wal cinaa dhaabbannee roga hundaa waluu tubne malee abbaan qabeenyaa isaatiin diin duuba dhaabbatee yoo isa diin gaggeessu fuuldura dhiibe malee yoo walumarra baatana laalla taate yoo waluma daawwanna taate inni daawaa godhuu sanguma tokkochi deema malee booda dadhabee galuun isaa waan hafan qabne. Har'a ustaas Xaalibuu makiinaa bitameefi ifiifi isaa bitatan uummanni isaa bituuf walii hidhamteeti isaa bitatan akkuma ta'ettuu bitamtee jirti namni dalagee carraagee gattaa'ee makiinwatanattuu gaazee yaaddate malee makiinwatanaa mooraa gabbaasuun fuuldura ni jabaatti akka amma wal dagannee jirru kanatti wal quba qabaachuu qabna namni kun nurraa daawaan dhaabbachuu jira waan hin godhu jiru godhaa jira waan hin hojjechuu dadhabee hojjechaa jira anoo roga kiyyaan maaliin dandee maaliin godhuu qaba waan juusaniif gaafannee wal gaafannee duubaa jireenya qaba namni kun jireenya isaa quba qabaachuun gaazee makiinaa tanaa quba qabaachuun hedduu nurratti dirqama ta'a jechuudha. Akkuma amma yaabbii isaanii bitamuu keessatti hanqinni nutti argame waggaa meeqatti usnee irra ciisaa turre arrallee sadarkaa isaan maallaqa isaanii mana gurguranii itti hidhaanii bitatan gubbaan keenya kana boruus yoo irraa cal jannataate ammas mana biraa gurguranii yoo qabaatan gaazee makiinaa tanatti yaaddachuun isaanii waan hafan qabne hoggaa mana gurguranii fixan gaadaawaa dhiisanii ol deebianii taa'u taatiin baana akkas ta'uu hin qabnu abbootiin qabeenya isaaniitiin diin cinaa yoo dhaabbanne itti gaafatamni isaanii jabaadha kalee isa qabeenya unafaaniin Abdurrahmaan ibn Awfiitii fi Abu Bakriitiin diin kun gara fuulduraatti harkaanfatee nu gahe dhaloota irraa dhaloota dabraadhaan nu gahe har'allee abbootiin qabeenyaa teenyoo bakka isaanii takalee isaa san if kaayanii waan dandeenyiin diin cinaa nama diin cinaa hin dhaabbanne amriin daawaa ni jajjabaatti inni daawaa godhu dalagachaa hin jiru dalagachaa jirta waan dalagattu sayin isa dalagatti hin jirre ka daawaa jiru cinaa waan dandeessuun dhaabbattee wal tinnisuu wal gargaaruu wal utubuun nurra jiraachuudha qabdi hundaafuu baga gammaddan ustaaza keenya ustaaz Xaalibuun akkuma teettuu ta'e nu gammaduun nu hundaaf gammachuudha isaan konkolaataa nu harkachuun nu hundaaf harkachuudha baga gammaddan ustaaza keenyaanis baga gammaddaniin jaani. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنه سلا نمني وهن غاري دلقي كرا ربي كان كيسن نما وامي ملي بأمارينيا أورا بإنجليزينيا أورا مانو كزي سومي بل تناغاريو مانو الله ما جد ربي إنه سلا نمني جتشا غاري دبتي نما كرا كيين نما وامي ملي تلفزيون إنكاكي إنجليفان هاسوي أماريفان هاسوي عربيفان هاسوي جورج بوش تاي ترامب تاي أوباما تاي يقول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من نو كذي سوي تشالا نمن ما مسفرتي كانان انفالف قوتنين تني صدركات وكفار ركيتن نما دعوا قولي ملي هنجرو يا ربي ما جتن دوغا مونارا ونقول ربي دو يلعبر ودوار تقلع منستر وادوبته يوكان مو ترامب وادوبته يدني عالم نكون يادنون كاتتني يروهم ده وفبرك هي أكيادن نتاسا ولكن خالق السماوات والأرض الذي أوجدك من الأدم كان أومته creator of human being كلمة ما أومي كان ما جل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله نمني نما كان تعالى وانغاري دلقهن جروجا إيجا دعوة دلقون فلاح الدنيا وفوز الآخرة دنيا رت الله successful يا درجة هالمالت كنا مستعد طالبون قام مكينا كان بيتم مفتل قبهم إن فين لكن لكمتي عند دعوة قولا كرر لي دعوة لكمان قولا سجهي هذا ربي فتي قلتي من لكي سبر باتشا أنا سدورا أكو مدورة دبتها قف جل كبي جرتيتها مربي ونو كون قاتشنا برباتشا قاف تكوان تيسيت ما بورنا تجهي جين بورنا الدعوة كونفرنس الإسلام في كريستانا وليانه أمني مسلمة اللي جاي كريستانا اللي جاي هندو ولي صدقنا ديتنا بق وليانا يروباي ميدان كيسة تور ولنديفنو وليانه جناني أنا قاري فرسينو
paastarii namuu kejaraa eessarraa dhufe magaalaa Yaaveello jedhamtu irraa paraadoo akkanaatiin dhufe. Paraadoo dhufeetiin yoo jedhu ummanni hawaasni muslimaa yaa'ee jira, ka kiristaanaallee yaa'ee jira, ummanni taa'ee nu laala. Ani gaarii farasii irraa bu'ee dhufee barcuma irra taa'ee inni dhufee paraadoo dhufee dhaabee xiqqoo jedhee paraadoo kana fudhatee ka'e. ምንድነው ከዚህ ከፋራ ጋሪ ፈረስ ከመጣ ሰው ጋር ሆኖ እኔ የሚከራከረው ከዚህ ሰውዬ ጋር ነው የሚከራከረው አልፈልግም ጀሌ መኪና ፉደቴ ከእና ኡማን ሙስሊም አለ ከክርስቲያን አለ ፋኑ መከይ ደም አራሳ ሰልተፈ ቦዳ አይደለም ነብች ጋሪ ፈረስ ይጥፈ በለ ከስ ሰዋቱ ጅራ ሜጋፊ ተካለም ወይ ገጋፈዱት ማምብራ ደም ይያዚ እሺ ምን አደርጋለሁ ከሆነ ላይ ቀርነ ግን ከእንደዚህ አይነት ይሄ በሳይክልና በተራ ሰው ጋር ማውራት አልፈልግም። እኔ ያው ከቬሎ ድረስ ተነስቼ መጣሁት በጣም ፕሮፌሽናል የሆኑ ሙስሊም ዳዮች አሉ ብዬ ነው የኔ ደቺ ጉቴ ደምች ከዳሜ ቃን እንደቤ ወልተጅን ጀልቀበመ ኤጋ ሐቂን ቀለተ ፍለ ህንጭቱ በከማዳ ጉያ ሰለት ሙናዘራን ጀልቀበመ ኤጋ ጀልቀበመ ወደ ሰዓት ሰደት ወጋው ነም ድበተኮ ሰደት ተቢ አፍር ከይን ባዳተ ብሉ ሸሃዳ ደቤ pastor chalutti wadofte akkan masa makina keessa gad Allahu akbar kana qabdi wonni kun baali wadda qaba bitacho qabda inne dirqisifne dibne wonna singenne male inni fedeti miti ustaz talibun dalagan inni dalagu sinib sum barbat ma uridu an atakallama an da'wati wama uridu an juhd alladhi badalaha fi sabilillah libtigha'i mardatillah wama urid masjid keessa tibari wa da'wa gulani akkuma nama footoo ka ofii osin dhattan maal jedhan tinis dhagaaban morma akkadasis dhagaaban dikkino walani footoo kaasanii ahonu taa'edhan ummata masgiida keessa jirutti da'aa godhuun akkas like that kun ammoo nama gurri duudaa ka ijjillee jaamaa ka duddaan garagalee odaa qabatee tidintaa yookaan ammoo mukatti hirkatee taa'u as garagalee jechuun baay'ee rakkata maali jennaan yaquulu Allahu tabaaraka wa ta'aala سم بكم عمي أما أمة كثيرة نسركسون باقي صعب ولذلك فقد اختار الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة لعباده الصالحين يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة قال أمتها تاتا ما لنو قال أمتها تاتا كان جلس تبطلاتشو كأمريكا تبطلاتشو كل مقر كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا تعمرون بالمعروف وتنهون المنكر تولت ولا ججني هم تولى ولدتني نم تورا لوجتني تولت ولا ججن كان خير ربي سأول شيء ولا نذكي على الله هذا باقي سججوا في متي دلقان إن دلقت حقيقة قاف جل كبيرة أني في إني وأنا أدنى قرص كجر بنتي ومرمينو أني تريانجي جرامه واسدي تكرو كجرنا كاسه لو كجرنا كاسه جرس هم مفيدان طالبون أمو فور تريانجل سكويري فيدان akkam jechuudha ani lukatana jala kaasee on adilla tan fidati luka jala fuudha gara naanlee fuudha yoon zacceen gara mataati itti dhufu inni ammoo karaa arfanii nuun dhiisu duubaan illee dhiisu afoon illee dhiisu gara naanlee dhiisu adilla gara naatiin kanaaf mumayyizaata qaba rabbi sarraa haa jaalatu daalagaa isaa tana tafi tabaatu rabbi haa godhu kuma huftuus kuma khayii garsiisi maal ja'anii ilma namaatti dhiisi تتافردو وياد هركنيسي وان ددبديس ربي خيتي غرغارسي ارانتنا سلا مخينا غراتي ريفو استابتو سن دين غرف سلا سيبيلا ندراتاتي ملي اي سباسي هانغا اراتورتي اكا دفتنا فهمتي هانغا شيكوتين تي نيميلان جرا خينيا اودوني في دكتور قمرفان خرابك اي سوباتني nu caalaa warra harar fagoo san jiru caalaa isinii kana akkaataa waan silaa tahuu malee waan silaa tahuu hafe san waan isaan hambisaniin isinii warra karaa baqeeyse kanarraa haasi warri isaan booda karaa kanarra deemelleen siraa arra hoggaa as teenye akaakoon tokko bakka sanii ka'ee mucaa kiyya ka dardaraa kanin baranaan fuusisa jedhu na jalaa butan intalatiyya fuudhaniiti akkana godhan nama khudantu aradda marre khaysa kafre nama shantu gandakasi khaysa marre tehjan hogani fi dina kana wajji ollatate danga khetirati mormitu danga khaysa tayse mormitu achi sen tadura dirre falmi dirre sangota jechu
achirra dhaabbatteeti wajjin mormita akki itti isin nagaya harkattan karaa jarri kun baqeeyseeni rabbi jazaa qabaluuf isinillee warra waan kana jazaa beekee waan kana jabeeffatu rabbi isin haa godhu asii ol salaamtaa akkanuma wal arkuu salaamtaa warra dirree dhawaa salaamtaa warra harar salaamtaa ganda keenyaa saniin isinii fidee dhufee hanganuma ijaan wal garra jeeti akkanuuf guddatu diin islaamaa kuni akkanuuf guddatu diin islaamaa kuni khottaa jarraa kadha jannata jazaani yaa rabbiif gahee uumattiin haajamne angabricha keetii haajamuun lakkifne siinin gargaarfadha akkaanin salphanne kophaa ganna dhiifte akkanarraa nafne yaada kooni beeytaa muraadaan naaf gahi kan dhugaa dubbatu arraba naaf tahi ati naan qaceelii karaarra na kaayi rahmata kee bal'aa keeysaanan dhabini akkanuuf guddatu diin islaamaa oonnaa tokko taana gargarin facaanuu yoo san nasriin diini wanta nurraanaa guyyaa kana arguudhaaf dura dursoo rabbii guddaa galateeffannaa yeroo tokko alhamdulillaahi rabbil aalamiin ittaan suudhaan pirojektii seenaa kana jalqabuudhaan wixinee isaa kan lubbuu itti godhe ustaada keenya Sheekh Habiib Leencaa gahee leencaa kan qaban yeroo tokko takbiiraan haa jedhaafi gara abbootii qabeenyaatiin duraan gaafa nuti ijoollummaa qabnurraa gaafa nuti duniyaa tanarra hin jirre irraa qabee sagaleedhaan kophaa isaa akka Ibraahim kaana ummatan biyya kana keessatti hin jirre hojii ambiyoonni rabbii durirraa qabanii dalagaa nabi Muhammad kennanii nabi Muhammad ulamaa kennanii duniyaarraa deeman ustaada keenya ustaad Qamar gahee guddaa mallaqa guddaa gumaacha guddaa as keessaa qabanii takbiiraan haa jedhaafi ittaan suudhaan ispoonsara ulamaa du'aata halqa adda addaa keessatti arguudhaan bakka abbootii qabeenyaa hedduu silaa lakkoofsaan qabnu immoo bakka hojiitti dhabne bakka nu bu'ee garaa nu gahe ustaad Mustafaa Allahu akbar gara yoo akkana jedhu immoo namoonni gahee leencaa qaban hojii kana keessatti jalqabarraa quba qabna waan ta'eef jaraan jalqabee kallattii sooshaal miidiyaatiin gaafa eegallu hojii guddaa kana ol fuudhee kophaa isaa miidiyaa kana gubbatti baasee anilleen itti makame ustaaz Xaahir Galatooti madrakii kana gubbatti maqaa isaanii ka dhahamu dhageenye akka Umar ibn Khattaab jedhe yoo ani jara dhumte san wallaale rabbiin jara sanii wallaalu jedhe gahee guddaa sooshaal miidiyaa gubbatti kan taphate ustaaz Xaahir Galatooti takbiiraan haa jedhaafi silaasitti argaman turee guyyaa har'aa biyya Makkatal Mukarramaa jiranii achirraan hordofu jiranii kallattii ulamaa fi du'aata akka Itoophiyaatti ustaaz Abubakar Yaasin Nuuruu Ahmaddiin Jabal akkasuma Sheekh Jamaal Aliyyi namoonni kunniin hundi gumaacha kana keessaa gahee leencaa qabanii jaraafillee takbiiraan haa jedhaafi waliigalatti ummata keenya magaalaa Shaashamanne irraa qabee ijoollee Sacuudi Arabiyaa ijoollee Dubaay ijoollee Awurooppaa Ameerikaa bakka adda addaa jiran keessaanillee gubbaanillee kallattii hundaan nu bira dhaabbatanii wanti kun fiixa bahuudhaan nu gargaaran jara hundaa rabbi haa galateeffatu takbiiraan haa jedhaafi aalima daa'ii gargaaruu jechuun dhuunfaa gargaaruu miti diin gargaaruudha Abi Bakri Siddiq gaafa nabi Muhammad hijraadhaaf bahan ishtaraa jamalayni bikufya dhohisee gaala lama nabi Muhammad bite قال لي سن القصواء جدمتي قال نبي محمد يابتن جيب رسول ربي يابتن كيسا كدا ترب لك أوري سيرة فردا في قال ولد يجو كيسا قال لي قدون كيلومتر ربا سديه في سديد تم نبي محمد باتي مكة ترى قرى مدينة نبي محمد قلت القصواء ملك أبي بكر الصديق نبي محمد كان إساتو بيتف كونكولاتا قد تشكدا سني يو أكا سينات دبن هرّا قال لي أكا طيارات تجتشو فردي أكا مكينة V8 يوف أني مكينة وان كوي يوكين جيبني أكا هرّيف غانجي مكينة غندا كيسا تودن دا نبي محمد ميشوتي زمني سنق أبو قوتو قبل داعين
meeshaa zamanaa hunda qabaachuu akka qabu nabi Muhammad irraa baranne salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi. Gaalli sun gaal Abi Bakri Siddiq mallaqa isaa kiisii baasee osoo rasuuli rabbii quban qabne bitee namticha banii daylii gaara thawrii booda guyyaa sadi booda nukkoottu jedhanii Rabiul Awwal gaafa Rabiul Awwal tokko jedhu jarri safariin keessa 27tti bayan mana Khadiijaa irraa gaara thawrii keessa guyyaa sadi dhukatanii achitti gaala jalatti fide gaara jalatti gaalli sun gaala mallaqa Abi Bakri Siddiq ittiin bite tahuun rabbi barakaa keessa kaa'ee gaalli bakka masjidni nabii keenyaa jiru salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi ciiftellee gaala Abi Bakri Siddiq bite. Gaalli geejjibni nabi Muhammad yaabbata wayita wahyiin samirraa bu'u nabi Muhammadin baatuu hin danda'u. Iyyeeti gadi ciisa gaala kana qofatu dhaabbatadha wayita wahyiin nabi Muhammad irratti bu'ulle. Gaalli kun dhaabbatee haga wahyiin samirraatti bu'u socho'uu hin danda'u garuu lafa ciisu. Wahyii waan ulfaatuuf innaa sanulqii alayka qawlan thaqiila. Gaalli nabi Muhammadin baatee wayita wahyiin samirraa Jibriil itti haasa'ullee gaala Abi Bakri Siddiq bite. رسول ربي إسي أبتني حجين ديما فتحي قاف فتحي لئسين ديما قاف خيبرا لئسين ديما رسول ربي صلى الله عليه وسلم قمات ملك أبي بكرتي دربوا أرجاك ننقوف نبي كما أبا بكر الصديق قمات هرأ داعي داف شيكاف عالمة قوقود مهندي إمام نساني أبي بكر الصديق والروان كان كيس حرمات هندا أبي بكر الصديق في نبي محمد وجه ربي إنسان حكاسو آمين جرافي قال لي سن نبي محمد دنيا رادمنان أكبر سيرة قريج لتي قال لي سن قيا نبي محمد دبرا كما ذكر ابن كثير في البداية بوتي جسيتك كجامع نبي محمد بودا جاء توكو يوكين جاء لما ولما أني قري ولي قال عمري نسي وقاكو أفريت الدنيا رادم تيران قال لي قاف الرسول ربي دؤن اللي نياتا ددي بشان ددي يران قاف الرسول ربي دنيا رادم قال لي سن قال أتشرا قالوني إسلاما علماء أصول الرافول علماء أصول أتبو داعي أصول أتبو كتاب ألفوا كيستس داعين شيكني عالمني قاف إنك أبري قلي بيير أهني أسدابني إسفار سنو مدسينا إسادة لقول هر علماء قرقودة جرا كتابا قرقودة ألفني برسني وانسلا عالم إسلاما هم تقلب سبب شلنجي في سمنا أبو تنمنت هركها في كما تمجك أمنا قند كيسا علماء قرقودة راجتشو قالوا akkaataan sila akka qurxummiin jette waan haasawu hedduu qabaa bishaan afaan jiru fi malee jette sila wanni walitti dubbannu wanti walitti gadi diinu hedduutu jira garuu akkanumatti nu jaaladha jalqabiinsi naannoo garanaatiin ulamaa bira dhaabbachuun ka'e kun isa seenaa dalagee ulamaa'ni halqaa qaraasisan daa'iin baarizni laffaatii guddicha ummataa baadhatee deemu tokko har'a booda arsii naannoo shaashaman irraa qabee oromiyaa guutuu keessa qabee haga Itoophiyaatitti namni halqaa barsiisu namni hadiisa rasuula rabbii raabsu namni laga ganda hunda keessa laga nabi Muhammad yaase kama qaala imaamu Tirmidii waan jedhe imaamu Nasa'iina fakkaata namni kitaabni kun mana keessan jiru akka waan nabi Muhammad mana keessan ta'anitti ilaalaa jedhe namni har'a ulamaa halqaa ganda keessanii qabdan akka waan nabi Muhammad ganda keessanii ta'anitti ilaalaa na rasuuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam akka gariin munaafiqootaa fi durriyyeen gariin haasahuu miti sheekotiin durii miilaan lafarra deemte ta amma abaaste konkolaataa malee sochoonuu jetti jedhe gariin munaafiqoonni gadaa hundan jira rasuuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam reef meeshotii geejjiba gadaa isaanii guutuu qabaatu isinii lakkaahee jira nabi muhammaddu motorsaayikilaan deeme jedha astaa'ee gowwaan nabi muhammaddu makiinaa yaabbate jedha astaa'ee siistama ittiin kallattii kana cufu ulamaa ittiin xiqqeessurraa eegu kallattii kanatti ummanni keenya dammaqee ulamaa hundaaf ulamaa'ni halqaa ta'anirraa qabee konkolaataa akka qabaatan mana akka qabaatan jiruun isaan of danda'e maddi galii bareedaan isaanii akka qabaatu ar'arraa waadaa seenaa walii haaseennu rabbiin fi tasin habaasu ulfaadhaa galatoomaa wasalaamu alaykum warahmatullahi عاملين وفتاتني عاملين وتورتني
nucina dabbattani galatoma isini عاملين الترتني عاملين فتاتني نوجي نبتني قالتو ما السنين جنتها تاتو جزان تيسان ربنا ملكيسون دكيسان جنتها تاتو جزان تيسان ربنا ملكيسون دكيسان قالتو ما قالتو ما قالتوما 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 أبالو ما تمسوف هكرتي ولي تمسوف ومتشاو والتني قالتو ما إسني